Sanumaaf uummanni akka dhaggeeffattanii anaaf inni walalleeti miti, walala qabaanneeti miti, walitti haara qabaanneeti miti. Dhugaadha wal dheessuu jirra waan jechuun isa waliin taphachaa hin jiru dhiyeenya kana maaliifi namni bakka hiraar nu godhee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Namni yooniin taa'ee raachuudha yooniin deemee raachuudha. Akkuma beektan ani immoo xiqqishoon hin qaanfadha. Raachuun immoo nama qoosu nama kofalchiisu. Sanumaafuu nuti walii lolli bika deemtanitti walitti araarsaa hin jiran nuti walii hin lolle. Dhageessan. Fitee. Anaaf maakiin waliin lolle si jamar akkamitti wal lollaa? Baay'ee guyyaa tokko nama wajjin akkas ji'a meeqaaf akkas galgala live irra wajjin haasa'u miti. Guyyaa tokko nama wajjin wal baruun waan salphaa miti. Ishee faana miti isin faana illee maatii taaneerranna. Gaafii amma ijoolleen tokko dhuftanii jaluma jettanii yeroo naarri ibsatanillee nama buloo godheen beeku. Baay'ee dhaloota koo keessatti naman buloo godhe yoo baay'ate amma bulookii koo yoo laalee nama 6 nama 7. Isayyuu Oromoon tokko 2 yoo keessa jiraate. Kun jechuun maal jechuudha? Nuti maatiidha baqa. Guyyaa tokko akkas ta'anii haasa'uun namna. Uummat amma fakkeenyaaf guyyaa 2 guyyaa 3 otoo live irraa hafee hunduma keessan miis godha jechuudha. Hunduma keessan nan isin yaada. Kun maaliifi faamilii taanirraa jechuudha. Maatii taanirraa jechuudha. Maakii miti isin faanallee jechuudha. Warran komentii irratti illee isin beeku. Isin faanallee maatii taanirraa jechuudha. Ani akkasittan hubadhana. Maakii faana immoo baay'ee wal jaallanna. Sistarii kootii akka maali duba akkamitti ibsite? Jedhe qaallichi. Maali na waan hudhamtee fakkaattaa maali kana dubbachuu? Ayyaatu. Ay goddanyaadha jechuuf jedheen goddanyaan turgumii biraa qabanna. Ammas tasa qaayya'uudha jedhee. Sistariidha like umuriin illee baay'een ishee caalaa jechuun ani baay'ee otoo dafee hin fuune malee like jireenyi naami mijatee dafee hin fuune malee yoo na mucaa ishee geessu nan qabaadha jechuudha. Maakii Arramoo kanaan gad dhuftee bismillah amma as qayyeessuudhaaf miti akkasii yaa wanni jettee jirta dhiisi amma dhaggeeffadhu warra asirra jirtan wanni. Ay baay'ee maakii reyaalitii jirtu moo uummanni beekuu qaba. Otoo hin dafee fuudhee jiraate yoo na mucaa geessuu qaba. Woyee maakii akkam jirta raachuu fayyaa qabdanii? Akkam bus nagaadha. Jirra galata rabbii fayyaa qabdu. Nagaadha galata rabbii. Maaf aartaan an jettee ani maaf aaraa. Okay, us gaammaa nuti dubbata okay? Waa hundaafuu baga nagaa dhuftee burqaan kana raachuun kana maakiin kana asuma dubbiin direen kana kubbaanis kubbaa kana isin galee miti dhaggeeffadha. Raachuun saayiba kiyyaa warra isiniif hin galin. Burqaan immoo saayiba kiyya saayiba qabsoo fooloo godhaatii waan inni hojjetu barumsa irraa barachuu dandeessan. Anillee jechuun waliin irraa baran. Sanumaafuu warri saba keessan jaalatan saba keessan maddii dhaabbattan fooloo godhaa jajjabeessaa. Daawun wal jiru Oromoo miti bilchiginnaadha. Sanumaafuu maastiin fakkaatuun hin beeka burqaa. Mee dubbadhu. Ayo Oromoo na kubarjiste. Ay ani maalan dubbadha maakii ani waa kana baay'ee isaas hin beeku. Namni katabumaaf waa akkasii jedhanii waanuma isin wajjin hoo taphattan waan isaaniif itti toludha. Isaan bashannansiistanii isaan bohaarsitanii wal bira isin dhabuun fedhanii kanaaf waa akkasii dubbatanii dheetan yaada. Ani akka mataa kiyyaatitti waan badaadhaan isaan hin ilaalu.
rakkoon qabu namni keenya immoo yeroo tokko bashannanuu fedha waan ta'eef yaa sanuma barbaadanii natti fakkaata. Saniif ani baay'ee sitti hin dheekkamu. Gartanii miti jibba kee hin qabanii Oromoon qulqulluudha. Ta'umaaf kooflaaf ja'aniti akka hin muufanne abdiin qaba. Baay'ee inni ani amma kanan sin jedhee maakii amma fakkeenyaaf ati amma dogoggora keessa ammaan sitti akka isaan rabsan amma fakkeenyaaf ijoolleen kun dogoggora ta'uu danda'a. Yeroo nama faana galtu akka nama arrabsan hin beektaati. Amma fakkeenyaaf kanaan duras argiteetta. Mana keettu argiteetta. Amma immoo dubbii jiru dhagaarta. Burqaa gashii jetti. Ishi. Achi yeroo galu akka isaan rabsan beekta. Achi immoo maalumaafuu. No, akkasii miti dhaggeeffadhu. Ishi qotaan. Ayee fixadhu. Ayee. Ani ummatatti yeroo hundan isinitti ani nama arrabsuun jaaladhu. Yeroo hunda deddeebisee isinitti himeera. Even ijoolleen afaan geemii taphatanillee yeroo arrabsitan hin jaaladhu. Namni yeroo na arrabsu, namni yeroo nu arrabsu, yeroo akka safaatti illee nu arrabsu, namni bahee akka wal arrabsuun barbaaduan. Inna burqaa miti nama kan biraa nama eenyuyyuu na arrabsina. Hundumti keessan please. Garmaamu tola. Boonaa dhaqqa. Ani fixeerannaa. In arrabsinaa please guys. Bakka ani kanaan duras baay'ee in gaddas dubbadheera. From the first baay'ee anaaf maakiin edda karaa keessaallee haasa'uu jalqabne ji'aaf wayidha. Haasuuf ni hin beeku. Baay'ee. Omaa tokko hin qabnu deddeebisee isinitti himeera. Qalliirraan kan darbe. Hin qoosne hundumti kee namoo akka qoosaatidha qoosne. Isin immoo dhugaa isinitti fakkaate. Amma immoo dhugaa akka hin taane. Addunyaa duuf deemtaasa? Duuf deemtaa waxxaramtee bara. Araa nama waan waxxaramne. Maakii maalidhaa? Ati garuu baay'ee tankoolii aadaa harta baay'ee. Maal qabbaneessi? Ani matatti maan jira kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ndee. Ay ijoollee keenya ana dhiibdu bara. Maa akkas gootu. Qeesti. Ay Oromoo. Bakka. Bakka bageettu booko battidha. Na dhibdu baruu gaarabbi. Guys, ani eenyu akka baaseeyyuu hin beeku. Boodammoo girgirii akka natti hin kaasne. Garuu wanta jiru kana hundumti keessan akkasitti hubadhaa. Yaa saasiidha miti. Situ baasee. Ana miti dhugaa rabbi. Hi. Hi. How are you? Wayne. Also Schagere. Wayne. Baki. Abba. Salam tafa. Fakir tafa. Salam tafa. Fakir tafa. Wayne. Zambal Velaya. Andu Abate. Adamundime.
Adamon Dime, Adamon Dime, Semenu Mada, Dabu Mada, Misra. Namni ni fi gadhe mun jiru ba. Okay. Warri nama kana fi waan kana isa fi naan jeenan. Okay. Namni hundi asirra jiru naaf hin ta'u. Nuti jijjiiramtee warri jettanii ani isinitti hin jijjiiramne. Haa namni hin jijjiiramne Rabbi qofa kana fudhadhaa. Namni ani isinitti jijjiiramee hin jira. Namni mee nuti jijjiiramtee jettan lakkoofsa takka tuqaame. Nuti jijjiiramtee jirtaa warri jettan lakkoofsa takka tuqaa. Ni jijjiiramna san booda. Warri lakkoofsa tokko tuqan. Okay, warri isinitti hin jijjiiramne immoo lakkoofsa lama tuqaa. Akkasii waliin haasa'ina jechuudha. Ayyee galatooma hundi keessan.